olaanatu nutti dhaga'ama. Godinni Baalee Bahaa gootota hedduu kan akka Jeneraal Hussein Bunee kan keessaa bahan gabrummaa irratti hadheeffatanii warra qabsaa turan gaaf tokkoyyuu diinaaf warra hin jilbeeffamne kan keessaa biqilan har'a qabsoon isaanii galma gahee kinoo bakka isaan itti dadhabanitti misoomni dhufee dhaabbatee jira. Jallisiin asitti har'a calcalarratti jalqabnu kun jiruuf jireenya uummata godina kanaa keessattuu aanaa Raayituu fi aanaa Ginniir jijjiiruu keessatti hiikoo olaanaa qaba. Mootummaan jijjiiramaa keenya waggaa tokko keessatti keessattuu kallattii muummichi ministeeraa keenya kennaniin sadarkaa federaalaatti jallisiiwwan gurguddoo har'a jalqabsiisa. Walmal kan Baalee lixaatti jalqabsiisnee dhufne madda olaabutti akkasumas jallisiiwwan hedduu naannoo Oromiyaa keessatti hektaara 120 ol ta'e ijaarsa irratti argama. Kun jiruuf jireenya uummata keenyaa ariitiidhaan jijjiiruudhaaf kaayeffatamee kan itti galamedha. Sabboonummaan Oromummaa boo'icha uummata keenyatti mudhanii miti. Madaa kaleessatiin uummata keenya boochisuudhanii miti. Waan kaleessarra dhaabanii gadoo akka ba'u, aaloo akka ba'u, kaleessa keessa akka jiraatu gochuudhanii miti. Sabboonummaan Oromoo rakkoo uummata keenyaa, rakkoo jiruuf jireenya uummata keenya dhimmoota kan akka jallisii, daandilee, asfaaltii fi kanneen biroo jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiran gochaan raawwachuudha. Sabboonummaan gochaan malee haasaadhaan miti. Sabboonummaan haasaa fi boo'ichaa sabboonummaan haasaaf boo'ichaa barri isaa darbee jira. Boqonnaan sun cufamee jira. Boqonnaan haaraan misooma mirkaneessuu jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiirudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kana qabatee as ba'e haasaa oduu hin taane yaada ifa ta'een kaayyoo ifa ta'een karaa nagaatiin karaa jaalalaatiin karaa tokkummaatiin karaa dhiifamaatiin tasgabbiidhaan misooma qabatee ba'e badhaadhina qabatee ba'e. Kanaaf badhaadhinni haasaadhaan sinii dhufa kan jennu oduu hin taane kiinnooti kan jennu oduu hin taane kinooti jennee qabatamaadhaan gochaan agarsiisaa kan deemnu ta'a. Badhaadhina uummata keenyaa mirkaneessuudhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa qindoominaan karoora gurguddaa qopheessee kallattii maraan halkanii guyyaa hojjetamaa jira. Yoo tokkummaa keenya eegnee wal caqasnee wal deeggarree wal cinaa dhaabbanne badhaadhinni fagootti kan laalu oduu hin taane guyyaa guyyaatti kan dhandhamannu ta'a. Badhaadhinni kun immoo halkanii guyyaa hojjechuudhaan tasgabbiidhaan ilaafilameedhaan dadhabuudhaan dhimma ofii dhiisuudhaan kan milkaa'u qofa ta'a. Keessattuu qaamoleen adda addaa sirnoota awwaalamanii lafeen isaanii badee burkutaa'ee daaraa ta'e har'a nutti faarsanii nu boochisuu barbaadu. Kan abbootiin keenyatti qabsaa'anii dhaloonni irraa diigee balleesse isatti deebinee qabsoodha jennee waan du'ee fi waan bade abaaraa wal diigaan deemu. Boqonnaan sun cufamee jira. Lamuu kareessa kan nu garboonfate deebi'ee nufu. Tokkummaadhaan egeree keenya ijaaruudhaaf badhaadhina uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf naannoo fi biyya keenya Itoophiyaa cimsinee ijaaruudhaaf harka wal qabannee biyya nu fakkaattuuf biyya nuuf taatu
akka barbaannutti ijaaruudhaaf tokkummaadhaan haa hojjennu isiniin jedha. Aduu kana keessatti saa kana hunda waan nu eegdaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Lafa Baaleetu bal'aadhaa kanaaf turree kaabaa deemuun baay'ee bal'aadha. Baalee baay'ee bal'aadha. Kabajamtoota maanguddoota Baalee, dargaggoo Oromoo, abdii egeree, ani guyyaa guyyaan Baalee holqa Soof Umar qe'ee koo keessatti waan arguuf olmaan koo bultiin koo Soof Umar keessa Baalee keessa waan ta'eef Baalee bakki seenaan Oromootti jalqabe, Baalee bakki qabsaa'onni Oromoo ta'anii tasgabbaa'anii diinonni isaanii akkaataa kamiin diigamoo akka jiran qo'atanii falaasama haaraa baasanii asii jalqabanii Oromiyaa fi Itoophiyaa bilisoomsuuf bituu waan danda'aniif Soof Umar holqa Soof Umar qe'ee keenya keessa gaafa hojjennu seenaa kana yaadachiisuuf beeksisuuf addunyaan kun maali nan jennaan holqa Soof Umar jedhama. Bakki qabsoon keenya eenyummaan keenya itti jalqabne jennee himuudhaaf. Holqa Soof Umar qe'ee keenya keessatti warri argan maal akka hojjenne hubachuu rakkatan Baalee kana rakkatu kottaati ilaalaa. Oromummaan hojiidhaan mul'ata. Oromummaan misoomaan mul'ata. Oromummaan jaalalaan mul'ata. Aadaa, safuu, eenyummaa addaa qaban guddanne waan ta'eef arraban beennu jaalala garuu beenna. Oromoo waan taaneef of dhaadachuu miiraan dubbachuu hin dandeenyu. Hojjennee agarsiisuu barreessinee wanta addunyaan irraa baratu kalaquu hin dandeenya. Miiraan dubbachuu Oromummaan nun barsiisuu hin dandeenyu. Oromoon kaleessa kan nu tuffatee, kan nu cabsee, kan nu saamee, Oromiyaa keessa waan jiru hunda qorqee kan fudhate, ijoolleen keessan qabsaanii caccabsanii annura Oromiyaa keessa ari'anii kan baasan sana wajjin dhaabbachuurra du'oyya. Kaleessa kan nu qaanessinee jirra. Kaleessa kan nu cabsinee jirra. Kaleessa hin baatan hin galtan jedhee kan nu daangeesse har'a beekaluu hin danda'u eeyyama keenya alatti. Oromoo waan taaneef ajjeesuu hin filanne. Oromoo waan taaneef miila kutuu hin filanne. Aadaan seenaan keenya wanta akkasii hin eeyyamu waan ta'eef jaratti nu salphistee nu qorqitee dachii akkas bareedaa kan misoomsuu osoo dandeenyu qabeenya keenya saamtee biyya ofiitti jijjiirachuuf yaalii goote wajjin lammaffaa hin dhaabbannu. Namoonni tokko badhaadhinni maaliif uumamee kan eenyuuti jedhu badhaadhinni kan Oromooti. Badhaadhinni diina Oromoo aangoo keessaa masaraa keessaa ari'uuf kalaqame. Badhaadhinni diinonni keenya nu wajjin ta'anii kana booda biyyattii irratti murteessuu akka hin dandeenyeef uumame.
Oromoon jaarmiyaa mataasaa ijaarratee biyya gaggeessuu hin danda'u, biyya gaggeessuu hin qabu warri jedhan badhaadhina arrabsu. Oromoon garuu abbaa badhaadhinaa, abbaa sammuu ida'amoo haaraa waan ta'eef kan ofii hin cabsu, kan ofii hin dhiibu, kan ofii hin jibbu. Haa ta'u malee isaan gargaaramee Baalee misoomsa. Yaa uummata, osoo badhaadhinni keessan ta'uu baate muummichi ministeeraa waggaa 30 keessatti bakka kanatti argamee uummata isaa wajjin dhaabbachuu maal dadhabe? Baaleetu haaraa ta'e moo? Baaleetu haaraa ta'e moo? Bishaan kanatu haaraa ta'e moo? Holqa Soofmartu haaraa ta'e moo? Dirree Sheekanaa Huseentu haaraa ta'e moo? Baaleen Baalee dhuma ture. Nama ofii waan dhabeef dabatame. Amma immoo mucaan keessan isin qabatee kammoo kan qaaneessee biyyatti deebisee biyya bifa haaraan jaalalaan tokkummaan gara guddinaatti ceesisuuf hojjechaa waan jiruuf akkaataa kanaan ariitiidhaan dubaa osoo hin taane yeroo eebbaa keessa bullee marqaa nyaannee du'aa keessan dhaggeeffannee aamin jennee jaalalaan deemuun baruftaan ta'a. Namoonni masaraa keenya dhuftanii arguuf carraan qaban pirezidaantii keessan wajjin mari'adhaati, abbootii gadaa wajjin mari'adhaati, kottaa laalaa masaraan keenya Baalee fakkaata, Baaleen masaraa keenya fakkaata. Baay'ee waa masaraa keenya odeessuu kan hin barbaanneef Oromoon hojjetu agarsiisa. Odeessuun kun amala haaraa waan ta'eef amala haaraa kan dhaloota cicceessuu waan hin barbaanneef hojjennee agarsiisuu barbaanne. Amma immoo yeroo hin qabnu oduun nu ga'a, wal qooduun nu ga'a, wal nyaachuun nu ga'a. Akka Baaleetti tokko taane gammoojjii kana jannata goone warra kanaaf qabsaa'e sila maddoolaamutti dubbadheen jira. Baalee jijjiiruun ardii irratti lafa irratti miti jannata keessatti gootota keessan gammachiisa waan ta'eef dachii kana nu jijjiirra. Dachii kana nu jijjiirra. Gammoojjiin keenya jannata ta'a, qeerroon keenya abbaa hojii ta'a, hiyyummaan seenaa ta'a, tokkummaan keenya ni cima, hirree olii taanee Itoophiyaa duwwaa miti Afrikaa gaggeessina. Kanaaf sammuu Waaqayyoo nu kenne, sammuu Rabbi nu kennetti gargaaramnee hojii qabatamaan biyya jijjiirree uummata Oromoo boonsuuf kutannaa addaatiin halkanii guyyaa hojjechaa waan jirruuf du'aa keessaniin nun dagatinaa. Nuti warra Waaqayyoon jireenne garmalee of dhaadheessuu miti. Rabbii ni amannaa, uummatatu ni amannaa, du'aatti ni amannaa. Uummata keenya wajjin harkaaf harka wal qabannee biyya keenya ni jijjiirra. Bara darbe biyyi keessa qamadii ilaalleerra. Bara dhufu immoo hojii kana laallaa, hin dhufnaa, wal gaafannaa, hin loonaa, hin ceenaa, hin ceesisnaa. Kan nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Isa har'a akka quruphee olii gadi fiigee itti batu dhiisa. Wayyaanee waggaa 27 nyaatteenyuu nyaanni hariilee jirra. Oromoon amma dammaqutti amma ka'utti malee kaanaan qurupheen hin nyaattu. Nuti arba hin cabsina, hin nyaanna, hin dhugna. Yaada qabna, gurmaa'insa qabna, walitti dhufeenya addunyaa wajjin qabna. Uummanni keenya hojii nu beeka, nullee uummata keenya beekna, maanguddoo keenya beekna. Wal qabannee Afrikaa guutuu jijjiiruuf
barri kun bara keenya waan ta'eef bara kana rabbiin nu kenna waan ta'eef gabaabsinee naannee lammaffaa garbummaa keessa galuu hin barbaannu. Inni immoo hin dhufu. Harka keessan keessa kan gale eeggadhaa, kusadhaa, cimsaa. Hanqinni jiraannaan gorfadhaa. Kana achi isa gale baafannaan akka kaaba keessa ta'anii boo'insan boo'icha waan ta'eef booddee Oromoof boo'icha hin tolu waan ta'eef arganne qabannee isaaf guuttannee gara fuulduraa deemaa akka dandeenyuuf tokkummaan keenya haa eeggamu. Jaalalli isiniif haa baay'atu, nagaan isiniif haa baay'atu, badhaadhiin isiniif haa ta'u. Wal qabannee jijjiirama haaraaf ceenii haa ceesisnu. Ulfaadhaa, naa jiraadhaa. Jaalalaaf kabaja guddaan isinii qabaa. Baruudhuuf Oromiyaaf, Itoophiyaaf, Afrikaaf bara badhaadhinaatii boo'icha keessaa baaneerraa wal qabannee gara misoomaatti adeemna.